ሰርቶ እሱ ጋር ትንሽ ሀጃ አለችኝ። ምን ይሻላል? ተመልሰን አገር እፈልግሃለሁ። እሺ እናወራለን መንሱር። እሺ ኦኬ ማ ብራዘር እሺ ቴንክ ሶ ማች እሺ 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 ሄይ ሀላ አብዲ አከም ነግያ Mansuure akkamii jirti? fayyumaami Dansaa. Shaayiftee jirti immoo. Maal uffatte? maal kuni biyyan jiru bara Itoophiyaan jiru biyya alaan jira. Aadaadha. Aadaa biyya biraati kun aadaa biyya keenyaa miti. Waaw. Ni bareeda. Midawwara fakkaata. Dizaayinni isaa. Midawwara fakkaata sirri. Waaw bareeda. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenyaa akkasuma hordoftoonni Mansuur jala jirtan hundi keessanuu kan biyya adda addaa teessanii amantii garaagaraa qabdan sabaan Oromoo taatanii saba biraa taatanii afaan nuti haasofnu kana dhageessan hundi keessanuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin bira haa ga'u jecha arra sagantaan teenyaa sagantaa gaafiif deebii hanga takka obboleessa keenya abbaa qabeenyaa akkasuma tiktaakara nama isin jaalattan abbaa shittoo waliin sagantaa gaafiif deebii muraasa kan goonu ta'a hundi keessanuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya jalqaba irratti Mansuuree yeroo ta'e aarsaa gootee sagantaa kanarratti naaf harkamuu feetiif hedduu galatoomii baga nagaan dhufte. Ayyee mootii kiyya baga nagaan nu eddee obboleessa koo yaa'ugaa Oromummaa walirraa qabna. Maqaan abdiidha. Isliminnaa walirraa qabna. Kuni kabaja guddaadha. Oromoon siyaasa horsiisuu barbaada gaafa jedhamu diduun hin ta'u ka. Aadaadhaanis qaannii ta'a. Sirri galatoomii ulfaadhu. Garuu wanta sirreessuu barbaade abbaa qabeenyaatu hin ta'in, tiiktokaratu hin ta'in, abbaa shittootu naan jetteen sadarkaa shittooti ol ba'uun barbaadu. Shittoodhaa ol baanaan dubbiin badaa jirti barri. Ayyee abbaa shittollee barjala si fide hunda waan maatii qabdu hin jee. Sanaa wayyee. Tole. Okay, daawwattoota keenya daaretti karaa gaafiitti seenna. Inshallah hanga xumura sagantaa keenyatti akkan waliin turtan abdiin qaba. Mee jalqaba irratti maqaa kee guutuu silattuu namni hin beekne hin jiru haaluma sagantaatiif jecha maqaa kee guutuu Mansuur eessa dhalatee eessa akka jiraatu mee daawwattootaaf nuuf ibsi. Okay, bareedaa tokko. Kana booda waa biraan tokko appikeetti hin galu. Abshir. Okay, galatooma abdii kiyya abdii shoo dhugaa sa'uuf jennaan ani Mansuur Jamaalin jedhama. Dhaladhee kanan guddadhe iluu abbaa booraa magaalaa Mattuu keessaa qabalee Bachoo jedhamtu keessatti dhaladhee barumsa kiyyachumatti baradhe 12 fitee ammani sagal baradhee sagal booda 10 gatii jiraanneef Mattuutti baradhee achi booda immoo biyyuma adda addaa keessa deemaan ture dhufee Finfinneetti galee kunoo har'a immoo waaqaaf galatu biizines kilaasiidhaan biyya biraa dhufee biyya biraan jira alhamdulillah garuu eessa akkan jiru akkanan gaafanne malee. Abshir si gaafadhu maashaallah. Tore Mansuur maatii isaatiif meeqaffaadha haadhaaf abbaa ni qabaa ijoolleen waliigala Mansuur maatiin isaa nama meeqa? An abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaaf tokkuma mucaa abbaa tokkooti. Wow. Obboleessis obboleettiif hin qabu. Obboleessi koos obboleettiin koos kunoo nama miliyoona 5 ol alhamdulillah. Maashaallah. Haadhaaf abbaan kee ni jiranii lubbuun? Haati kiyyallee ni jirti abbaan kiyyallee ni jiru alhamdulillah. Maashaallah. Tole Mansuur mee ijoollummaa keetirraa mee nu taphachiisi. Mansuur osoo bakka amma jiru kanan dhufiin hanga barumsa kutaa 10tti Mansuur nama akkamii ture mee jalqabarraa seenaa see ijoollummaadhaa nuuf himi. Alhamdulillah ani abdii kiyya ala naasa wayi mi'uut goota deddeebisaa jira sibiraa fakkaata. Okay. Sagaleen akka gaarii takka bootti. Bakka achi booda baastee alam fitee jedhu waasuuf ta'eeni. Ani gaa akkuma siresiin jedhe iloo abbaa booraatti dhaladhe magaalaa Bachootti dhaladhe magaalli Bachoo amma kutaa 8 jechumatti baradhe ijoollummaa kiyyaan ani nama baay'ee maatiidhaaf ajajamu nama abbaaf haadha kabaju
har'allee jireenya an jiraataa jiru kanaaf waan guddaa aarsaa guddaa kanaa kaffalan abbaa kiyyaaf haadha kiyya kabajee armee kiyya guyyaa jumaa galgala guyyaa kamisaa galgala miilla miicee du'aayii furadhee eebba furadhee haadhaaf abbaa wajjin guddadhee magaala Bachoof Mattuu gidduu kiiloomeetira 18 guyyaa jimaataa barumsa finnee manatti gallee guyyaa Yihudii immoo dhufnee Mattuutti barannee achi booda barumsis ta'uu didee deebinee immoo abbaan kiyya qarshii 3,000 naa kennee qarshii 3,000 sanaan alhamdulillah buna Bachoodhaa bitee Mattuutti fardatti fe'ee dhufaa Mattuutti gurguradhee immoo Bachootti farda irratti ashaboo fe'aa lafa duukaa deemaa alii fardin kufifataa baadhee fe'achaa ganamaan isaa immoo guyyaa Qidaamee ashaboo magaala keessatti aduudhaan taa'amni 10 birrii tokkoon gurguraa achi immoo guddataa dhufee sadarkaa Isuuzuutti shufeera ta'ee shufeerummaa sanaan qarshii 10 guyyaatti aballiin naa kaffalamaa qacaramee hojjetaa nama ture ji'aan nama birrii 250 qacarriidhaan hojjetaa ba'eetiyyuu alhamdulillah biizinasa keessa seenee achumatti rabbiin arra sadarkaan jiru kanarraan nagee jechuufan siin jedha. Wow. MashaAllah. So challenge dila kana keessa Dabreeti Mansuurii kan arraan tana gahe MashaAllah. Yeroo jalqabaa 3,000 naa kanne jette abbaan kiyya sanirraa jalqabdeeti fa sanbooda shufeeras taatee bikkaa irra jirtu tana geesse. Osoo kanan gahin eeva shufeera taatee boodarra Finfinneetti galteeti makiinaa bitatteeti moo biizinasni guddaan ati jalqaba keessa seente maali shufeerummaan alatti? Shufeerummaan alatti aluman achi turellee shufeerummaa kana baree abbaan kiyya birrii naa kenne kanaan birriin kun 1,000 geesse 1,000 immoo ala sana 90,000 konkolaataa Tiyootaa amma namni umrii koo molakkaa ugatii jalqabuuf konkolaataan sun maal akka ta'e himuun barbaadu. Yoon isa sitti himee jedhe umrii koo madaalaa deemu kanaaf jennaan isan kaasu konkolaataa durii isa bitadheen galee iseenis naa ta'uu diddee achi booda birri konkolaataan sun na duraa galagalee rakkinni dhufee birri 50,000tti gurguradheen biyyaa ba'e biyya teeppii jedhamu dabuub keessan dhaqee 50,000 sana fudhadheen dabuub dhaqee achis immoo amman biyya barotti Isuuzuutti qacarameen oofaa ba'ee ituun Isuuzuutti qacaramee oofaa jiru maatii namaa argadhee haadha warraa godhadhee ijoolloo tokko irraa godhadhee alhamdulillah amma ijoolloon hin qaba tokko tun ta'in ijoolloon hin qaba achi booda gaa Finfinneetti galee loojistikiin jalqabe tiraanziitiin ala sana biyya Jibuutiidhaa fi Finfinnee gidduu loojistikii Itiyoo Jibuutii ka jedhuun jalqabe fiilmii kanas produce gochaa turre farankaa baasnee akka producerii ta'ee jechuu biizinasa garaagaraa mana bitanii gurguruu waan akkanaa birruma xiqqoodhaan makiinaa bitanii gurguruu waan akkanaan hojjechuu jalqabee Finfinneetti alhamdulillah horii guddaa kan argachuu jalqabe. MashaAllah. Bu'aa bahii hedduu keessa dabartee sanboodarra Mansuur ta'ee karaa miidiyaatti kan dhufe hawaasni akkamitti si baruu danda'e jalqaba miidiyaarra akkamiin dhufuu dandeesse hojii tamiin hawaasni si bare jalqaba. Miidiyaa dhugaa soof jennaan waggaa 15 duratti alan fiilmi sana produce godhu ala sana miidiyaan illee hin jirtu garuu namni fiilmii produce godhe interview argata televiziyoonii biyyattii keessatti interviewun ta'a interview sana immoo kanan baay'ee fedhu armee kiyyatti ilaalti biyyatti mucaan kee televiziyooniidhaan mul'ate jechuun hin beekta warra baadiyyaa biratti sadarkaa guddaadha ala sana innaa televiziyoonii ala sana hin jalqabeechuufan siin jedhagin beekamtiin hin jiru namnis hin beeku achi booda garuu alhamdulillah sun hunduu darbee dubbiin ta'uu diddee immoo biyya alaatti hin ba'ee achi immoo deebi'een TikTok irra dhufe TikTok irra gaafan dhufe jedhu alhamdulillah kunu amma akkuma ilaalaa jirtu almost 2,000 booddee close to 2.8 seenaa maqaa kiyyaan miliyoona 3 oltu jira fake accounti Facebook allaarre akkuma kana miliyoona oliin qaba almost miliyoona 4 al takkaan post gaafan godhe jedhu nama bira ga'uu danda'a Twitter jira LinkedIn jira 18 ol ka qabu
Instagram ni jira isa gaafa lakkooftu almost close to 4 million access kanan godhuun qaba ofuma kiyya. Mashallah. Ammallee jaalala nama irratti rabbii siif haa dabaluun siin ja'a. Kanuma wal qabatee Mansuureen wanni guddaan egaa efa miidiyaa irratti dhufe ani viidiyoolee kan kee irra guddaa yeroon argu ati gargaarsa kanitu maybe dhiyeenya boodaa kana yoo qabbaneessite malee duraan gargaarsa even mana eelee biddeena itti buusan fa'aa namaaf bittee maallaqa waan garagaraa irratti kanii fi mul'achuu turte. San keessaa hojiin jalqabaa gargaarsa irratti hawaasni akkaan sitti gammade orsi haalaan bikka guddaa siif qabaate gargaarsa kam irratti maal yeroo hojjettu? Dhugaa sabab jennaan egaa aadaa biyya keenyaa keessatti namni si jaallatee jennaan inuma si jaallata, si jibbinaanis inuma si jibbaa, inni si jibbullee maalillee godhii waan ardiif samaayee kana keessatti hin godhamne godhii si jaallachuu hin danda'u. Garuu ani nan yaadadhaa birrii jalqaba fooloorsiin kiyya 100 caalu konkolaataa koo miiccadhee ba'uu anaa jedhaa jedhu haati guddoon dhuftee maaloo jettee na kadhatte farankaa. Maala adde maaliif kadhattu ijoolleen qabdanii jennaan ilmoo koo ijoollee qaba garuu ijoolleen koo nan gaafatanu kunuu rakkadheen manaa ba'ee kadhachuu jalqabee naan jedhani. Jaartii guddoo jennaan maal taatani jennaan kiraa manaan dhabee naan jedhani. Meeqa kaffaltu kiraa manaa jennaan birrii 800 naan jedhani. Egaa namni guyyaa wiikendiiti birriinis rakkan turre isee 800 kenneefi viidiyoo riikardi godhee silkii keessan naa kennaati silkii sana sinii namni sinii dawwala kana caalaa sin qarqaara amma garuu hin kadhatinaa manatti galaa jedheen viidiyoo poost godheen almost guyyaa lama keessatti close to 1.2 million view argatte viidiyoon sun. Silkii sana namni irraa fudhatee warra biyya Arabaa jiran hojjettoota biyya Arabaa jiranu maadaam qamam warra jedhaman ni beekta ta'a jarri silkii sanaan dawwalanii mana ijaaraniif birrii walitti qabanii jechuudha. Achi booddee an kana booda kanan hojjechuu qabu waan akkanaati namni an birrii 800 1,000 kennee viidiyoo poost godhee guyyaa sanaaf beeluu keessaa ba'ee rakkina keessaa ba'ee jennaan umri isaa guutummoo waan itti fayyadamu namni baay'een gochuu fi gatii danda'uuf kana gochuun qaba jedhanii itti jalqabe viidiyoon sun namni baay'een naa jaallatee namni baay'een immoo na arrabsee namni baay'een immoo ittiin waa meeqa jechaa ture garuu alhamdulillah viidiyoon sun nama baay'ee bira naa geessee anis immoo rizaaltii ittiin argadhee jaartiin sun arra kadhaa keessaa ba'anii mana qabaatanii jiru jechuudha. Kun akkuma jalqabaatiin sitti malee kumaatamaaf waan akkanaa godhee kumaatamaaf anis personally waan sana qarqaarsa qarqaaree namni biraas akka qarqaaru godhee jireenya gaarii akka jiraatan rabbiin saba mana godhee jira jechuudha. Mashallah. Namoonni gariin yeroo viidiyoo duratti waan akkanaa godhan akkuma ati jette sababa keetiin namni sun gargaaramee ati immoo namni yoo fedhe waan fedhe siinaa jiru irra filattee san fudhatteetiif irratti achumaan hojii sanitti dhuftee Mashallah. Namoonni hedduun Mansuur xarrak ja'a of jajaa yookiin of guddisaa ni boonaa an kanan qabaa jaajaan Mansuuroo deebiin isaa maali waan kanarratti? Alhamdulillah rabbiin dadhabbii koos na argee du'aa haadha kiyyaatiin du'aa abbaa kiyyaatiin salaatan sagaduuf qulqullummaa koo argee arjummaa koo argee na qarqaaree amma har'aatti sadarkaan amma jiru keessatti namarraatuu waan barbaadiin waanan barbaade hojjedhee waanan barbaade nyaadhee dhugee qarqaarsa qarqaaruu barbaachisaa taanaan namattiin qarqaareen jira malee ani dhugaa sabab jennaani namni gurranyaadha naan jedha al tokko rabbiin sii kennee gorroruunis rakkina qaba jedhee ilaalu gorroruu jechuun nu musliima amantaa islaamaatiin kibriyyaan baay'ee jibbamtuudha. Alhamdulillah nu kibriyyaan qabdu garuu namni takka jibbiinsa gatii qabuuf gurranyaas hin jedha malee wallaahi abdii namni na argee na wajjin waajjira koo dhufee yookiin karaatti na argee yookiin hoteela takkatti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 na wajjin taa'ee taphatee jedhee achi booda namni akka keetiin jiru naan jedha. Garuu namni miidiyaa kanatti gaafa mul'atee jedhu qulqullooftee gaafa mul'attu uffata gaarii gaafa uffattu shittoo gaafa dibattu waanuma of jejaa wayiitiin si fudhata malee
namni qaamaan na argee achi booda anaaf wattaaddara kiyya naa ta'a namni sun. Malee annama hojjetu jechuudha. Maashaallah. Garaagarummaan Mansuur miidiyaatii fi Mansuur lafaa jidduu jiru maali? Moo Mansuur tokkuma lafattis miidiyaa irrattis? Alhamdulillah miidiyaa irratti na agartu kunis kanuma qulqulluudha. Keessisaas bakkeensaas akkuma shittoo sanaa urgaa'a. Qaamaanis gaafa na agartu akkuma shittoo kanaan urgaa'a. Argachuu namaan jibbu qananii namaan barbaada. Namni hojjetee argachuun barbaada. Positively wantundiyyuu namni tokko ta'ee wal qarqaaree of guddisuu akka inni danda'u isarratti carraaqeen godha malee garaagarummaa baay'ee hin qabu dhugaa sabab jennan tasuma garaagarummaa iyyuu hin qabu waan asumanatti na agartu malee waanan fakkeessee godhus hin jiru fakkeessuus immoo hin danda'u kan koola amma namni kan hin galleef waggaa 4 fakkeessuu hin dandeessu ji'a 4 fakkeessuu hin dandeessa ji'a 1 fakkeessuu dandeessa waggaa 4 guutuu namni fakkeessuu hin danda'u. An alhamdulillah waggaa 4 guutuu shittoon mandibataa jira waggaa 4 guutuu business class idhaan indeema gaafan biyyaa ba'u waggaa 4 guutuu namni birii na gaafannaa inuman kennaa jira waggaa 4 guutuu guyyaa guyyaadhaan birrii 1,000 amma birrii 10,000 kunoo social media kanarratti kennaan oola mobile card barattootaaf kennaan oola garuu namni kana hunda sirratti argaa of jaja siin jedha hattuudha siin jedha. Alhamdulillah ala din al-Islam hanni haqqi nama kan nama akka ta'e gatii beekuuf Mansuur garuu waan kana keessaa hin qabu jechuudha. Wow, mashallah. Tole Mansuureen gaafii keenyaaf deebisaa nuuf kenne egaa namoonni akka biratti isa yaaddan kanuma an hin fakkeessu jechaa jira. Natti dhiyaadhaan alaalaa jechuun jira nam murteessurraa thank you galatoomii mee eefa miidiyaa kanarra dhufte chaalenjii guddaan si qunnamee yookiin akkaan wanni si gaddisiise ni jira eefa miidiyaa irra dhufte chaalenjii wanni sitte kan ati maan nuuf himtu. Abdii kiyya dhugaa sa'uuf jennaan wallaahi rabbiin koo shaahidaa maal jedhama afaan oromootiin gaabbii jireenya kee keessatti maal gaabbite yoonaan jette miidiyaa kanarra dhufu wallaahi miidiyaa kanarra ba'uun akka inni na gaabbisiise amma kanan arguu jalqabe maaliif jennaan an biyya Itoophiyaa keessan jira amantaa kiyya kabajeen jiraadha mootummaa kiyya kabajeen jiraadha personaalii immoo muummicha ministeeraa nan jaalladha jaalalli kun immoo namatti maal fakkaachuu jalqabe beektaa waa hattee waa corabbartee mootummaa waa gootee hanna wayii keessa seentee kana gatii qabuuf kan ittiin kafar gochuudhaaf jedheetu iyyuu malee namtichi kun jaalala sin qabuu sin jedhu inni kan Oromoo miti sin jedhu an Oromummaa I'm proud to Oromummaa kootti amantaa kootti nama jaallachuun nama kabajuun mootummaa koo kabajuun immoo shari'aan na ajajdi waan argame immoo haasa'uun shari'aan na ajaja sobuun qabu ka sobni biyya amantaa islaamaatti sobni namni waa baay'ee dalaguu ni danda'a garuu hin sobuu jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam kanaaf jennaan waan an arginaasa kana keessatti garuu namni maal siin jedha inni kaan waa kabar gochuu barbaadeetu jedhee maqaa kee waan hin taaniin kaasaa jechuudha. Kanaafuu miidiyaa kana dhufuun kiyya kana qofatu hin ta'in hojii an hojjechuu danda'u sodaadhaan namni maal jira miti bakka mana amma waajjira mootummaa tasan naqwan nama hojii koo na hojjetu jira jarroo danda'an hin hojjetan taanaan immoo hin dhiisu abdi rabbiin ana shaahidaa lafa meetira 100 mootummaan naan kennine ana seerumaan hin siin jedhaa jira seeraan Bishooftuu Adaamaa proposaalii galchee statementii galchee kunoo waggaa tokko na deddeebisaa jiru waggaa tokko guutuu Finfinnee waggaa tokko guutuu amma dhiiseera iyyuu tasuma gaafachuus dhiiseera haasa'uus dhiiseera wayisaa arran sitti mee wayii kana takkaa miidiyaa irratti haasa'e hin beeku wallaahi dhugaan siin jedha inni namni si argu garuu waan oromummaadhaan akkas gootee waan nama beektuuf akkas gootee gatii mootummaa wajjin suuraa qabduuf waan suuraa sana naachi barabbartu waan beekomtii keetiin nama saamtu se'a namoonni amma ana bira almost 1.34 tu jira sirsiviras more than 1,000 jira namoota kam afaan oromoo nama dhageessanudha hundi keessanuu naa galaa Mansuur Jamaal badiin ni qabu argitanii jennaan
mootummaatti dhihaate akka inni hidhamu wanti beektan jiraannaan islaama taanaan maqaa rabbiitiin isin qabe. Ortodoksis Protestantis taanaan 911 jedhama. Anillee 911 kana maqaa dhahuun jaalladhu. Garuu inni federaalli keenyas 911 dhaan kan inni barreeffamee jiru. Waan barbaadde dawwaltee riipoortii gootaa jechuu. Federaal poolisiin aksesii kennee jira. Viidiyoolee riikardi gootee ergitee fi qabsiisuu dandeessa namicha sana. An alhamdulillah seeraaf heera eeggadheen jiraadha. Garuu gidduu kana batalee sooshaal miidiyaa irratti suuraa koo maxxansuudhaan suuraan ani warra beekamtii biyya bulchaa jiru wajjin suuraan qabuun maxxansanii inni maaliif hin hidhamne inni maaliif akkan hin taane jedhu. An kanaan dura biyya kana keessatti namni ituun balleessin hidhamaa ba'ee jibbiinsaan hidhamaa ba'ee sanyiidhaan hidhamaa ba'e. Alhamdulillah mootummaan kun garuu sanyiidhaan sin hidhu. Jibbiinsaan sin hidhu balleessaa yoo qabaatte garuu namni si dhiisu hin jiru. Kanaaf jennaan dhaamsan dhaamumaa inni yoo balleessaan argitan hanna koo beeknaan nama birriinsaa nyaatame jiraannaan 911 irratti dawwaltanii federaal poolisiitti riipoortii gochuu hin dandeessu. Kun hoon jiraanne garuu mootummaan kun lafaa ka'ee maaliif nafaarsite yookiin immoo maaliif wayii mootummaa dhoofte waa hatteetu jedhee lafaa ka'ee sin hidhu. Kana dhaamsa kana dhiyeeffachuun barbaada mootii koo. Ulfaadhu dhaamsa bareedaa dhaamtee waan si gaafachuuf aduu hundaas keessatti walitti qabdee deebistee galatoomii. I think dhaga'uu jirtan na fakkaata hundi keessanuu. Tole mee karaa itti aanutti Mansuur egaa akkuma reefu jette namoota hedduuf guyyattis qarshii kumarraa hanga 10,000tti namoota harka qalleeyyiif war nama si gaafatan kaardis ni kannita. Karaa hojiitiinoo hojii kan kee keessatti namootaaf hojii uumte namoonni si bira hojjetan ni jira moo hojii matuma keetiif qabda namoota hedduuf hojii uumtee jirta waan qabdu kanarratti. Alhamdulillah biyya Itoophiyaa keessatti dhaabbata torban qaba. Dhaabbanni torban kun mootummaadhaan rijistar ta'ee laayisansiin ba'ee fi tiin nambarii qabaatanii mootummaaf taaksii kaffalaa kan jiran torban kana keessaa ja'ansaa warrumti TikTok irra jiranuu dargaggoonni 4-5 ta'anii aayidiyaalatti fidanii ilaa Mansuur kana hojjechuu dandeenya birrii muraasa dhabne birrii miliyoona 1 dhabne miliyoona 2 dhabne 500 dhabne kiraa ofiisa dhabne garuu biizinasii keenya kana naan jedhanii na amansiisanii biizinasii sanattis ani amanee jaraa waliin sheerii parsantii 40 amma 50tti fudhadhee kanan hojjedhu ja'atu jira dhuunfaa kiyyatti kan hojjedhu immoo tokkoon qaba kan mataa kooti. Kana jechuun hojjettootaaf waajjira keessa kan qacaramanii hojjetan kanarratti immoo warreen humti aayidiyaa kana fidanii jedhan immoo an waan hin qabu haxiqqaattu malee investarratti godhee hojii uumee fi jaraafis abbaa qabeenyaa jaras taasisee anis immoo wajjin fayyadamaa kanan jiru ja'a seerri kan beeku inni torbaffaa kan mataa kiyyaati. Kanaafuu nama baay'eedhaaf lakkoofsa isaa himuu gatiin hin barbaanneefanii hojii uumee ofii jaraatis immoo akka jarri karaa horiitti seenanu akka jarri guddina keessa seenanu godhee fi kanan jiru namoota baay'eetu jiru. Alhamdulillah ETV'n illee waggaa lamanarraa waajjira 5-6 dhaqee kana akka dookumentariitti dhiyeessee jira Google godhanii gaafa argan ilaalu. Wow. Mashallah. Namoonni tokko maybe ati TikTok irra waan jirtuuf namoota waliin gastii or akkanatti waan waliin haasoytuuf namoota kana waan maallaqa qaban ittiin fakkaatu ta'a. Amma anuu shookiin ta'e yeroo bikka 6 akkanan qaba yeroo naan jettu hin fudhatan si galee maybe gaafa Itoophiyaa dhufne ni daawwanna waajjiroota kan keetii inshallah. Galatoomii waan hedduudha waan hin dhaga'iin sirraa dhaga'uutti jira. Mee Mansuur akka si agarrutti gaa reefu akka tuuxetti ilmoo akka qabduu fi bultis akka jaartee turte amma immoo yeroo wanni hundi si guutamee jiru kanatti waan hunda osoo qabduu Mansuur maaliif bultii hin qabatin? Bultii dura immoo jaalalaan qabamtee ni beektaa yoo qabamtee jiraatte yoomi ha jaalalti haalaan akkaan si qabda sanboodoo maaltu ta'e jalqaba kanarraa nu himi sanbooda kara bultii deebinaaf. Galatoomii ani musliima alhamdulillah musliimni immoo hanga afuritti fuudhu ni heeyyamamtii fi kanaaf jennaan an amman afur ga'utti haadha warraa qaba jedhee hinaasa'u gaafan afur ga'e garuu haadha manaa qaba jedhee arfanuu niqaabaan
inshaallah nan mul'isa. Ammaaf garuu haadha manaa qaba jedhee naasa'u. Gaafan afur ga'e garuu afraffaan kunoo kana haadha manaa qaba jedheen akkam baasaa afur jechuudha. afur bikka takkaa guutee moo wal jalaa hiitee La. Afur al tokkichatu hin ta'in afur gaafa ga'anii jedhanuun haadha warraa qabaa jedhee naasaa. Ijoolleewwan hin qabamma. Ijoollee tokkotu hin ta'in ijoolleewwan qaba. Ijoolleewwan jechuun lamaa ol ta'uu danda'a, sadii ol ta'uu danda'a, garuu tokko oli. waaw Si galteetti dubbiin? raagaltee so Mansuur bikka namni eegu jinjanaa fi jaalala laayifii akkasii keessa hin jiru jechuu bikki inni jiru bakka biraati bakka sunnaa nabii hordofuu haadha manaa afur guuttatee akkasitti san booda akkasitti taa'udhami bikka itti jirtu bikka sani malee bikka amma jinjanaa fi kana keessa hin jirtu jaalala maalii kana ala jirtu. Alhamdulillah, an ituuni nama jana ta'ee, ituun viidiyoodhaan dubaratti naasaa ta'ee, ituun voice messageidhaan akkana dubartii wajjin jana ta'ee waggaa afur TikTok kanarra hin jiru ambar. Viidiyoon natti hin argamne hin jiru. Out of sharia, out of humanity illee kataate. Suuraan natti hin argamne hin jiru. Sagaleen natti hin argamne hin jiru. Garuu alhamdulillah ala diin al-Islaam. Waan koo hunda Isliminnaan koo na sattaree naqabee dubartii ajnabiyyee wajjin haasa'uunis viidiyoodhaan wal ilaaluunis voice messageidhaan wal janajjanuunis shari'aan gatiin eeyyamneef kanan godhu. Mee namni Mansuur viidiyoodhaan na janajjanee kunoo screen recording qaba namni jedhu jiraannaan baasee maxxansuu danda'a. Ituu jiraates immoo amma wana namni na dhiisu hin jiru bare kana. Maqaa na balleessuudhaaf, jaalala isaa dabalfachuudhaaf, wajjin akkana godheera jechuudhaaf namni hin goone hin jiru. Alhamdulillah waggaa arfan kana xiqquma ishee beekamtiin kun eegee dhuftee booddee Rabbiin waan hunda keessaa na sattaree umriinis immoo gaafa deemaa deemu barri jireenya kee keessatti wanti hunduu Rabbiin gaafa sirreessaa deemu diinitti galaa dhufta bara. Alhamdulillah akkan sila siin jedhe jireenyi koo jireenya baay'ee easyidha. Nama easy today is my day jedhee nama jiraatudha. Kana keessatti immoo Rabbiin rizqii guddaa naa banee jira. Biizinesan sila torba siin jedhu biyya keessa jira. Isaan ala garuu biyya alaatiin hojii gurguddaan qaba. Alhamdulillah. Kanaaf jennaan dubartiis janajjanuun barbaadu. Naataanaan akkuma sila siin jedhe afur gaafa ga'ee jedhu miidiyaa irratti baaseen amma haadha warrootaan qabaa jedhee naasaa jechuudha. Wow, okay, mashallah. Mansuur, okay, kuni amma efa guddina keessa dhufte gaafa dardara turte sanitti jechuun jireenyuma keetitu jaalalti gaafa dardara okay waan dabre keessa asin qabne tasuma namni tokko akka ijaanis ta'e onneen nama itti si butamtu dardara ta'e an ni jira jee yaadu kan qabamin gaafa sanitti jaalalti tasa xiqqollee sin qabne jaalala wanni jaamu kun. Egaa nuyi nama as a human being wanta kana happening ta'a garuu seenaa sana yoon sii kaasee jedhee seenaa lama wayii gatiin qabuuf seenaan sun biyyattii keessatti hin beekamti. Namoonni sun immoo jireenya mataa jiraa qabu. Nama biraa wajjin jireenya qabu. Ijoollee horatanii jiru. Personaalii jireenya namaa jeequu gatii ta'eef wayii sana please ituu dhiisne wayya sun jihilinnaadhaan ala ituu beekumsa hin qabaatin waan taate gatii taateef isa deebisee wayii isaas kaasuu hin barbaadu. Alhamdulillah arra garuu Mansuur janajjanuu keessa hin jiru. Mashallah. So ammatti dubartiin maybe carraan ni jira jechuudha dubartiin ulaagaa ati fuudhuu qabdu guutu yoo jiraatte ammallee Mansuur kara fuudhaa sanirra ni jira jechuudha dubartoonni san carraa isaaniitti fayyadamuu ni danda'an akkasuma moo cufame. Cufaan kun kunoo kan biyya alaati malee banaadha ammayyuu. Ni jirti. Okay, dubartoonni carraa kanatti fayyadamaan dhaamsa kiyyaa. Mee Mansuure bultii namaa maaltu diiga jetteeti yaadda? Akka nama bilchaatee akka nama waa'ee bultii beekuu tokkottis bultii namaa kana maal faatu diiga? Wantoonni bultii namaa kana diigan maal faadha? Tokkoffaa wanti guddaan kan bultii diigu sabrii dhabu. Sabrii maal afaan Oromootiin tasgabbaa'uudha. Obsa dhabu. Wallahi Rabbiin obsa sii kennee jennaan meereej jechuun waan guddoo bultiin waan guddoodha bara. Rabbiin bultii sii kennee jennaan tokko obsuu danda'ee jennaan jireenyi sun akka gaariitti deemuu danda'a. Parsantii 50 ol namni obsuu danda'ee jennaan jireenya isaa keessatti bultii isaa kunuunsuu danda'a.
bultii isaa immoo bulfachuu sinuma danda'a. Maaliif jedhe yeroo baay'ee shamarran gaafa bultii keessa seenanii jedhanu abbaan manaa anama fakkeenyaaf almost close to 41 years nama waggaa 41 jiraateedha. Nama haala baay'ee qabudha. Alhamdulillah haala badduullee hin qabu. Garuu haala ofiin jiraachuu beekaa. Hojiidhaan biyyaa ba'uu ni jirti. Hojiidhaan thank you. Nama bira ooluun ni jirti. Kana keessatti jalqaba ji'a ja'aan sana waggaa tokkoon sana sabriidhaan dabarsitee jennaan wallahi wanta akka sabrii jireenya maatii kunuunsuu ittiin danda'amu an sabriidhuma jedhee dhuman fudhadha waan hundaan. Kanaafuu sabrii godhannu jedhu naasa. Mashallah. Sabriin obsii waan hunda okay. Namni tokko karaa salphaan akkamitti biizinasa jalqabuu danda'a? Especially dargaggoonni, especially warri biyya keessa jiraatanii, biyya alaa jiranis akka biizinesmaan tokkotti karaa salphaan akkamitti dandeenya biizinasa seenuu? Maallaqa xiqqaan. Dhugaa sabab jennaan ani biizinasa biyya baay'eetti nagadeen hin beekaa, Ugaandatti hin beekaa. Ammas immoo biyya biraan jira biizinasumaa fan dhufe maqaa dhawwatiin hin barbaanneefanii. Biyya 3-4-5tti nagadeen hin beekaa. Kana keessatti garuu biyyattii keenya keessatti ispeeshaalii dargaggoon amma jiran warreen biyya keessa jiran biizinasa hojjechuu barbaadanii jennaan yookiis immoo hojii tokko qabaatanii jennaan hojii lamman sadan tokko amma fakkeenyaaf biyya hin jiru keessa waan sidhibu namni maaliin illee carraaqqatee waan ittiin nyaatee dhugu fudhatee gala malee kadhaa wanta jedhamu hin jiru. An amma har'aa kunoo torban tokkoon ga'e biyyana alhamdulillah waraqaa eenyummaa waraqaa biizinesaa investimentii maal baafadhee har'a fixeen jira. Boriftaan immoo isa kaan baafachuutti hin deema. Kana keessatti garuu hamma irraatti nama kadhatu nama argee hin beeku. Kadhaa jechuun hojjechuu nama hin dandeenye qofa kan kadhachuudhaa qabu. Biyya keenya keessatti immoo namoonni maastarsii qabaatanii, digirii qabaatanii, injinara ta'anii waggaa 2-3 hojiin argatanu ta'a. Garuu jara kanaaf wanta dhaamumaa inni mataa of gadi qabaatii mee gadi jedhaati hojjechuu jalqabaa. Birrii 5,000, 50,000, 100,000 namni biizinasa gaduu ni danda'a. Gara kuteenya qabaatee ittiin jijjiirama jedhee jennaan ani akkan sila siin jedhe 3,000 hin jalqabe. Of course har'a 3,000 jalqabuun akka hin danda'amne nan beeka. Garuu 30,000 immoo jalqabuu hin dandeessa. Amma shamarran birrii 30,000 buna jalqabanii guyyaatti birrii 1,000 hojjetanii oolu Finfinnee keessatti. Kana jechuun maa inni yoo of gadi qabdee jette annan jijjiirama maatii koos nan jijjiira biyya koos nan jijjiira jettee yoo sammuu keetiin fudhattee jette wanti hin jijjiiramne wanti hin hojjetamne wanti hin taane hin jiru. Kanan dhaamu maa inni of gadi qabaatii xiqqoodhaa jalqabaatii guddachaa kottaa isa jedhuun dhaamsa dhaamaafi jechuudha. Thank you. Egaa kadhaa jettee kanaan wal qabatee Mansuureen geema TikTok kadhaadha jettee ni yaadda. Geema TikTok irratti taphachuun yookiin giiftii TikTok irraa nama gaafachuun waan akkanaa naa kanni leenca naa kanni kadhaatti siqaa moo kadhaadha? Gaaffiin kun naa darbu maaliif jennaan nama baay'ee ni tuquu gatii hin danda'uu fi It's okay. Dabaruu ni dandeenya. Gaaffii deebisuun beene bira ni qonnaa rakkoon qabu. Tolee TikTokeroota warroottan fuuldura TikTokera ta'uu fedhu. Amma fakkeenyaaf ani akka kiyyatti even viidiyoon illee dhaamsa kan hin dhaamadu ni qaba barattoota warra biyyaa dhufuuf akka isaan TikTok hin fayyadamne yookiin akka isaan laayivii seenanii geeman taphanne nama gorsurraa yookiin nama itti himu keessaa tokko. Okay, TikTokeroota yookiin warra fuuldura TikTokera ta'uu barbaaduuf dhaamseetti dhaamtuuf maali? Nama karaa TikTok dhufuu fedhuuf maallaqa karaa salphaan teenyeetii TikTok irraa arganna warra jiruuf warra barumsa adda kutee barachuurra TikTok irraa maallaqa fudhachuun wayya jiruuf maal dhaamtaaf? Dhugaa sabab jennaan TikTokni biizinasa. TikTokni ati of kabajdee namas kabajdee hin fayyadamta taanaan wanta akka TikTokii nama guddisuus hin jiru. Geemas immoo yoo ta'e aadaa kee kan hin tuqin shari'aa islaama ta'ee namtichi sun shari'aa kee kan hin tuqin kan gaafa namni silaalee jedhu maal abaluu kun akkamuma amma kwal tokko maal namtichi kun of hin kabaju siin jedha namni haasaa kee gaafa argu akshinii kee gaafa argu waan ati gootu gaafa argu
amma immoo yeroo ammaa wanti nu haasofnu isa geemii waan hin taaneen qixaatamu dhiisiiti aasaa anaafata haasaa jirru amma ana bira almost close 1,500 nu ilaalaa jira sibiras akkuma sana kana keessaa namni 400 riikardi gochaa jira bara kun jechuun waggaa 20 teessi wanta anaafata haasaa jirru kun inni waan hin taane waan badduu immoo gaafa qixaatamtee jettu aasaan taane gaafa haasoftee jettu ijoolleen hin dhalatti ijoolleen guddattee ijoollee godhatti seenaan sun gorusuma wajjin jirti kanaaf jennaan warreen social miidiyaadhaan dhuftanii guddannee nama taana jettan of eeggattanii jennaan akka social media business guddaan hin jiru namni waggaa 20 YouTube irra jalqabee anamma fakkeenyaaf alan dur buna nagadu zabanan buna dur nagadutti itun wayee TikTok be itun wayee YouTube bare farda ala sanan fardatti fe'ee bunan nagadaa ture san record godhe post gochuutun jalqabe YouTube miliyoona 3-4 olin qaba almost close to 40 years ago kana jechuun ji'aan miliyoona 5 ji'aan argachuu ni dandeessaa jechuudha garuu kun kan ta'uu danda'u maa inni wanta hojjettu kontentiin kee kontentii gaarii ta'uu qaba birrii argachuu qofa miti kan laaluu qabnu birriin yoomillee nama hojjetee hin argata rabbiin uma kennaaf hojii humnaatiinis haa ta'u qacaramees haa ta'u daldalees haa ta'u jireenyi arra jirtu hundiyyuu ni dabarti hin argate hin dhaba hin arganne moo rabbiin uma kennaaf garuu social media dhufanii warreen of jijjiiruu barbaadanu seeraaf heera godhatanii safuu beekanii jennaan dhugaasa of jennaan social media nama baay'ee jijjiirteetti bar namni konkolaataa ofii bitatee oofuu qofatu hin ta'in hiriyaa konkolaataa sana qabullee namni hin qabaatin konkolaataa sana bitatee amma Finfinnee keessatti miliyoona 5 ijoolleen oofantu jiru TikTokidhuma kanarratti YouTubeidhuma kanarratti kanaaf jennaan heeraaf seera guunnaan rabbiin sodaannaan safuu beeknaan aadaa isaa saba isaa waan hin tuqne hin hojjenne taanaan waan gaarii goonaan akkuma social media kan nama si guddisuun qabu poostii tokko ani korra 500 hin gaafadha bara miliyoona tokko hin gaafadha bara poostii takkaan kana jechuun ilaali how is easy money easy ta'ullee ni danda'u waan baay'ee itti dabarseen kana ga'e garuu seera eeggatanii deemnaan wanta akka social mediaatiif YouTubeudhaan birri argatan wanti fakkaatan jiru. Thank you. Galatoomii dhaamsa bareedaadha. Yeroo ammaa kana Mansuur miliyoona 2 biliyoonara keessa jira. Alhamdulillah Mansuur hiyyeessa miti. Akka namni kun itti na laalus miti. Akka namni itti na tilmaamus immoo miti. Namni takka si fuudhedhuma samaa irra si kaa'ee waanuma biliyoona wayii qabdu si si'a. An sadarkaa sanas miti. Garuu alhamdulillah hiyyeessa miti. Maashaallah. Deebsaa bareedaa. Tole galatoomii mee yeroo takka Mansuur gara fuulduratti pirezidaantii akka taatu ni dubbatta. Pirezidaantii nin ta'a jetteeti hawwitamoo ni yaaddamoo ni taata gara fuulduraa yoo taate haala kamiin ta'uu deemta? Kun gaaffii cimaadha. Gaaffii kana reefuman itti yaaduu jalqabe si wanan si deebisu kana cufan siin jedhe kanaan dura honnee guddaadhaan hin haasa'a amma garuu keessa keenatti miyoonaan jettee dhiisee hin jira waan hundayyuu. Pirezidantummaanis taa'aafuu nan ta'a jedhee baay'ee yaaleen ture akkan ta'us nan beekaan ture garuu amma dhiiseeras. Okay. Thank you. Galatoom. Wantoota viidiyoon alatti yookiin miidiyaan alatti nuti hin beekne kanii fi carraa atilleen himuudhaaf hin argatin kan nuuf himtu ni qabda waan dhokataa waan silaa himuu barbaaddu kanii fi carraa namaa wajjin haasa'uu irratti hin argatin yookiin ka irraanfatte waan nuuf qooddu waa'ee keetirraa waan namni beekuu qabu jettee yaaddu. Baay'ee illee jiru garuu namni naa beeku kan inni akka namni naa beeku kanan barbaadu ani oromummaa kootiin oromummaa koo jaalladhee amantaa koo kabajee nama jiraatu malee Oromoo gatiin ta'eef saamicha keessaan qabu. Oromoo gatiin ta'eef mootummaan ispeeshaalii godhee wanti ni naa godhe hin jiru. Akka ni naa godhus immoo hin barbaadu. Akka nama jiraataa biyya tokko akka nama sitizina biyyattii sadarkaa hundaa wajjin qixxee ta'ee kanan jiraataa jiru kan akka namni naa baruun barbaada. Namni baay'een sadarkaa inni na laalu akka carraa ta'ee
way mootummaa yeroo naasawu yeroo baay'ee ani kanan yaadu kanan beekus kanan ta'ee jirus proud ta'es kanan naasawu biyyi koo jijjiiramaa jirti biyyi kun jijjiiramiinsa biyya kanaa keessatti immoo mootummoota amma biyya bulchaa jiran kan waan jijjiirama kana nuuf fidan jedhee gatii yaaduuf way jaraa yeroo baay'ee gatii naasa'uuf akkuma silasiin jedhe saamicha keessa lafni mootummaan naa kenne amma irra deddeebi'ee haasa'uu hin barbaadu gaaffiin bishooftuuf adaamaatti illee gaafadhe kunoo waggaa tokko na deddeebisaa jiru ammallee tasa dhiisee hin jira bara bakka natti ta'afu jedheen hojii biraa biizinasii biraa jalqabeen jira kanaaf jennaan namni kan naan barre akka inni naa baru kanan barbaadu an akka citizen biyyattii tokko ta'een jiraataa jira malee special requesting kan naa kenname hin jiru balleessinaan akka namaatti nan hidhama hojjennaan immoo rabbiin rizqii koo naa kenninaanis bu'aa buufadheen jiraataa jira kanaan ala oromoo gatiin ta'eef mootummaa gatiin haasa'uuf specially wanti naa godhame hin jiru akka naa godhamus immoo hin barbaadu kana bicha akka namni baruun barbaada jechuufan siin jedhe. Thank you. Galatoom ulfaadhu. Tole Mansuuree gaafileen itti aantu akkana jetti wantoota kana yoo gootee jiraattee eeyyeen godhe yookiin yoo hin godhin lakki jettee qofa deebistaa diiteela gaafii barbaaddu miti. Qabeenyan qaba jettee nama miitee ni beeyta. Taasa abadan amantaan koos naan eeyyamtu. Biizinasa hojjenna jettee maallaqa namarraa fuutee dhorkattee ni beeyta. Abadan jiraannaan adaraasitti saa'imanuu 911 federaalitti dawwalanii riipoorta godhan. Maaliif nama miidiyaa ta'e jettee sheenoytee ni beeyta? Baay'ee yeroo baay'ee ammallee sitti maan jira kunoo. Silaayin Oromoo ta'uu baadheettee sheenoytee ni beeyta? Abadan proudii guddaan qaba Oromummaa kootti. Oromoon saba guddaadha. Jaalalaan onneen ta'e si cabxee ni beeyti. Alhamdulillah wanta kanaallee takka dabare taateen. Jireenya keetitti akkaan rakkattee ni beeyta. Allama sadii dhala baay'ee. Hiriyaa kee nama sitti dhiyootiin ganamtee ni beeyta. Allama sadii sirrii. Osoo hin fedhiin zigaaliif maallaqa namaaf kannitee ni beeyta. Namni si dhufu wayii qaanfattee osoo hin jaalatiin garuu kannitee fi ni beeyta. Ituun itti namaniin yeroo baay'ee nan godha waan akkanaa. Itti amanee garuu miti. Maallaqa kan kee namni si saamee yookiin si dhorkatee ni beekaa? Ani akka salphaattis farankaa ofirkaan baasu. Ofirkaa baasee jennaanis immoo namtichi sun ismaartii na caalu gatii ta'eef na nyaatee jennaanis nan cinqu baay'ee. Garuu akka salphaatti harkaan baatu jiru. Dubartii poolisii irraa jaalalti si qabdee ni beeyti? I wish. Militarii uffattee inta ogaa I think militariidhaan walammatanii deemuun kun waan taatu natti hin fakkaattu. Malee itoo argadhe gaariidha nan gammada dhugaa. Baay'een jaalladha militarii biyya keenyaa. Jaalallee saahiba keetii osoo silaa xiyyataa ta'e jettee hawwitee ni beeyta? Okay. Galatoomii mee gaafilee teenya karaa xumuratti achi deemnu jira. Okay, gaafilee itti aantu tana akkuma kana fakkaatutti hanga takka daftee naa deebisuu qabda. 5 second daftee. Mansuuree nyaatarraa maal akkaan jaalattu? Marqaa boqqolloo. Wanni ati nyaatarraa si aarsu yookiin hin jaalanne qirsi godhu maali? Woo hin jiru nyaanni inni itti gammada nyaata baay'eetti. Amalli badaan ati qabdu maali? Amala badaallee hin qabu alhamdulillah. Biyyeeti jiraachuu akkaan jaalattuuf hawwitu biyya tabi? Makka alhamdulillah. Mashallah. Subjectii iskuulaa keessaa subjectii kam akkaan jaalachuu turte?
Isaaban jaalladhu. Gidduu kanallee giraamii meeqanaan jedhanii maqaa nama balleessaa jiru. Isaaban jaalladhu. Sagalee bareedduun addunyaa kanarraa siif taatu yookiin sitti toltu sagalee akkamii? Sagalee Quraanaa. Maashaallah. Yeroo kophaa kee jirtu wallee akkam wallifte? Kophaa kuna dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan isa jedhu. Waaw, wallee kophaati. Okay. Guyyatti yeroo meeqa waa'ee maallaqaa yaadda? Ani bakka salaata keessa qofan wayii maallaqaa yaadu malee out of salaata waqtii shanan booda maallaqaa yaadaa oola. Waaw. Biizinasaan alatti wanni ati akkaan hojjechuu jaalattu maali? Ispoortii, jiimii. Guyyaa tokko qofaaf nama tokko waliin ture yoo siin jaan eenyu waliin turuu feeta? Muummee ministeeraa, piraayim ministeerii keenya. Waaw. Wanni akkaan si mufachiisu maali? Namni na sobuu. Waaw. Tole. Galatoomii gaafii teenya ammallee karaa xumuratti achi deemnaa. Mee Mansuureen tiktaakarraa yookiin tiktaakarootarraa nama sadii namoota akkaan jaalatu or dinqisiifatu walliftoota nama 4 akkasumas sheekotarraa nama 4 mee nuuf himu. Jalqaba tiktaakarootarraa. Kan tiktookarootaas kan weellistootaas natta'afu sheekota naa wayya. Maaliif jennaan 4 caalaan beekaka. Ayna okay. Ayye abshir uma ayye sheekotarraa nuuf himu. Sheeka Baalee nan jaalladha. Sheeka Baalee ni beektaa? Yaa Sheeka Roobee. Sheeka Roobee baay'ee nama natti toludha. Ustaas Kaamil Shamsuu. Okay. Sheeka Harar maqaan isaanii nu hangalu. Sheekamiin baay'ee nan jaalladha. Yaasin Nuruu, Ustaaz Ahmadiin Jabal baay'ee namootan baay'ee dinqisiifadhu keessaa. Abubakar jara kana baay'een jaalladha. Raayyaa Abbaa Machaa baay'een jaalladha. Maashaallah. Tole mee Mansuuree osoo karaa xumuraa hin deemin dura dhaamsi yookiin immoo akka hawaasatti wanni hawaasa kanaaf dhaamuu barbaaddu ni jira. Egaa maayinni ani dhaamsa wanta dhaamu maayinni jeneraalii hunduma keenyaaf nama hataanuun jedha. Of course hundi keenya iyyuu nama garuu nama keessaa nama namummaa qabu rabbiin nuuf haa godhu. Maaliif jennaan gaafa nama namummaa qabu taatu waaqa sodaattaa, musliimoo taate salaata sagaddaa, amantaa ortodooksaa protestaantii immoo yoo taate maskii beet kiristaana lattaa, armee kee kabajdaa, jireenya kee keessatti jireenya gaarii akka rabbi sii kennu waaqa kee karattaa, nama hin miitu, nama jaallattaa, nama kabajdaa, nama qarqaartaa. Kanaaf jennaan nama inni jedhamu kun waan guddaa gati ta'eef rabbiin nama nu haa godhu. Rabbiin immoo nama jannata argatee jannatul firdawsiin akkuma kana miidhagaa jiraatu rabbiin nu haa godhu. Amiin Allahumma. Egaa daawwattoota keenya warreen biyya adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan konkolaataa oofaa, mana siree taa'aa, kushiinaa keessa eerpaada godhattanii nu dalagachuu jirtan warroonni Itoophiyaa keessa Itoophiyaan ala hundi keessanuu warroonni sagantaa tana nu waliin turtan hedduu galatoomaa. Egaa Mansuuree gaafilee hedduu intervii garagara irratti waan godhee jiru gaafilee san irra deebi'ee itti fiduu hin barbaanne sila sa'a dheeraa'u nurraa fudhata ture gaafilee muraasan beekaaf keessaa cuunfee fidee fi kana fakkaataa hundi keessan hedduu galatoomaa saniin alatti Mansuuree dhumarratti ammallee carraa isaafin kannaa yoo waan jiru qabaatee jedhee sammoota irraa akkasitti Mansuur wal gadhiifnaa yeroonis yeroo kubbaati daawwattoonni kubbaa jechuu turan hangareefuu Maadiriidii fi Siitii qabanidha. Saniif gabaabsinee sagantaa Mansuuree kiyya dhumarratti ammas carraa siifin kannaa waan jettu yoo qabaatte jedhii sammoota adda baanaa anis hin deema inshaallah. Galatoomii abdii kiyyaa wanti guddaan maa inni ispeeshaalii warreen saba Oromoo taatan yeroo baay'ee sabni keenya miidiyaa kanarratti baay'ee of sodaata. Miidiyaa kanarratti baay'ee hin dhufnu. Miidiyaan garuu humna, miidiyaan garuu saba kee eenyummaa kee kan ittiin beeksifattuudha. Kanaaf jennaan uummata Oromootiif kanan dhaamu inni amma akkaataa danda'ameen baay'inaan miidiyaa gaarii godhannee waan gaarii itti fayyadamnee aadaa
safuu Oromoo, aadaa Oromoo kan ittiin barsiifannu gatii ta'eef miidiyaa kana akka gaariitti kunuunsifannu. Miidiyaa kana irratti immoo haa dhufnu. Miidiyaan paaworii guddaa qabdi. Nu saba guddaadha. Saba ispeeshaalii biyyattii keessaa saba guddaa lakkoofsaanis beekamtiidhaanis laphee gaarii qabaachuudhaanis saba guddaadha Oromoon. Kana keessatti miidiyaa immoo qabaannee dhugaa jirtu kana dhugaa sabni Oromoo maal akka ta'e sabni keenya maal akka fakkaatu aadaan keenya maal akka fakkaatu finnee miidiyaa kana irratti itti barsiisnee hin jedhaa. Galatoomii abdii kiyyaa shoo kiyyaa ni madaalta jettee na filattee nattaasa'uu keetiif kabaja guddaan sii qaba. Egaa Kaanaadaadhaa isin gaafa biyya dhuftu immoo shittoo naa fidii kottuu naa jiraatu. Galatoomii Mansuuree yeroo ta'e aarsaa gootee sagantaa xiyya hayyamamaa taatee na waliin turuu keetiif ulfaadhu rabbii nagaa sitti haa ta'u nagaan ture. Okay. Hayya. Thanks so much everybody. ባየ ገለቶማ በጣም ነው የማመሰግነው ለነበረን ቆይታ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከወንድማችን ጋር ነሰተረ አከን ኢትባሱ ሁምቤ ኹበር መንሱሬ ነሰተረ ማሻአላ አገለቶ በይ ጀቹሪ ኸያቺን አከሚት ተከባሰ ኸነ ነበርሲሳ በደማ በረዳ ቆይ ነሰተረ ወላሂ ነሰተረ ሃይ አማ ስላ አከሚት ሜ አከሚት ባዛ ባሱ ሁምቤ ኹበር ኮንቲ amma gisee gastii ta'e baradhe kana kaan nama achi jiru baasuun beeku shalom rabbi biriyaa dheeressu nasattere irra ara rabbi jaaratti himaadhaa horii geema taphattan akkamii baasan wallahi okay anyway warroonni kanaadaa fi North America jirtan especially Edmonton Brooks mee boto isanif duba khasan bo TikTok jaani ni qalicha makara okay anyway haye me ya saganta iskun adamarun saganta guddoda qaba December 27 warronni Canada Brooks Edmonton Vancouver bakka feetanirra dhufu barbaadan tikeetni qophaa'ee waan dhumutti jiruuf so hundi keessanuu sagantaan akkam bareedduuti keessummoota almost wallistoota qofa karaa hudhawayti wallistoota surprise gurguddaa kan akka qamarfaanis keessa jiranii surprise dha so dhuftanii obboleessa keenya iskee waliin yeroo bareedaa dabarsitanii akka deemtan abdii qabna akkasii sagantaan akkana ture akkamirraa ilaaltan sagantaan bareedaa ture irraa gammaddanii inshallah sagantaa itti aanuun maalitti Itoophiyaa irraa dhufu inni dandeesse yaa sagantaa biraatiin walitti deebinaa keessummoota miseenjara feelaali miseenjara kiyya okay ilaala yeroo mbe inshallah so tikeeta warroonni Brooks Edmonton Calgary jirtan tikeeta even anallee dubbisuu ni dandeessanii tikeeta yeroon regularly 50 VIP dhibba fudhachuu ni dandeessanii guyyaa hudha wayitu hafe sagantaa akkaan guddoo keessummoonni gurguddoon irratti argamu maali qoy warri natti ergu kuni okay akasi so adda ba'uu deemnaa ammaan tana arshiyya akkamii jirta bakka adda ba'uu keenya ammaan tana hundi keessan nagaa tura isinitti haa tolu inshallah sagantaa biraatiin walitti deebinaa yahya